Amma yoomitti jireenya hadhaa jiraadha. Akka kanatti jireenya koo gootee moo? Dhugaadha akka kanatti wal dhiyeessa. Akka kanatti immoo waliin gadhiisa. Nan gubadhe, na guggubde. Kanaafiyyuu waa gochuun qaba. Akka kanatti ganna dhiista taanaan hin qofa. Maalessa. Hammati natti xabatte sitti xabadha. Kanaafiyyuu qorichaan sii qota. Qorichaan sii qota malee akka kanatti wal biraan galu. Maalessa? Hin argatta gadhiite. Afachuu jaarsi dhukkubaa turani. Maarree dhiibbaa dhiigaa ta'u, hirrina dhiigaa ta'u waan ta'e dhukkubsachaa turan sarratti immoo dulloomanii gurri isaanii badaan nagaadhan. Dhiis maaloo dhugaa jaarsa kabajamoo jaarsa jaallatamoo hawaasa gidduutti nama gaddisiisa. Yoo kabajaman hin du'inaa jechuu dandeenya yaada umurii isaanii deemeera. Tokko meelan ni goonee deebina. Hamma malee dubbi. Diimlaa. Mama waan qabbaneeffadhee jedhee qaba. Mana tutemo. Jabaadhoo maamilli waaqayyoo jira. Garuu maal ta'an jaarsi dhukkubsachaa turani? Eenyu? Jaarsi gara. Jaarsi koo? Jaarsi kamii? Gaddee ta'aa jirta miti? Gaddee ta'aa jira garuu jaarsi koo. Jabaatota qabu waan nama hubachuu danda'udha. Abbaa koo moo? Jabaadhoo maamiti. Jaartiin maal ta'anii du'anii? Jaartii? Jaarsa jechuudha. Jaarsa kudeetu. Dhugaa jiru natti maaltu ta'e? Ati maaltu waan gadda teessis? Maaltu ta'e natti maa? Ati maaliif gadda teessis? Bita natti gadda hin jaartii. Caaltu maanni maaltu ta'e mana kanatti? Nagaadha. Maaltu ta'e maal? Jaartiif jaarsa du'e. Kam jaarsaaf jaartii? Mana keenyaan dhufaa jiraman. Maal dhageessanii dhuftan? Abbaa sun tokko dhufame. Nagaadha abbaan si abbaa kooti. Seen obboleettii kooti. Haadhi keenyas nagaa seeti. Ati maaliif gadi deebiis? Nama gadda taa'u fakkaata maal taate? Ankan hin gadda taa'eef illee yaada kooti. Baratti 2013 akka kanatti hin dabarsu jedhee. Keessumattuu barri 2013 akka Itoophiyaattis akka addunyaa walii galaattis bara cimiisuuti. Keessumattuu bara koo akka eebbisaa caalaa natti adda. Kanaafiyyuu barattii kan akka qoosaatti ni lammata akka seenatti hin deebineef moo? Kanaadheen Obboleettii koo sun ulfaadhaa baraaf gaddi hin taa'amu.
Dhaamees hin beeku. Aadaa keenyas miti. Barri maal ta'e? Guyyaa 365 nuuf kennee ji'oota iddoo afuritti qoodee birraa arfaasaa bona ganna jedhee nuu kennee jira. Dhuguma akka baraatti barri kun ulfaataadha. Cimaadhas. Baratti namni hojjetee milkaa'uu dadhabe. Bara namni itti baratee milkaa'uu dadhabe dhugaadhaan kun sirriidha. Garuu baraaf takkaa gaddi hin taa'amu baay'ee dogoggorteetta. Boloota koo isinis dhiifama isiniin jenna. Ati baay'ee dogoggorte. Immoo si hordofee dhufuu qaba. Waanuma ajaa'ibaa jira jechuudha. Nama akkasii jireenya koo keessatti arginu nama akkasii.